Lakkii biyyaan bayinaa biyyi ormaa makaraa qaba gaafa siniin jennu waan hinaaffadhaaf siniin jennu sinitti fakkaata kunuu har'a reeffa nama meeqatu tallaaja Saa'udii guutee jira meeqatu mooyyuu biiroo keessatti dabaddabamaa jira meeqatu hidhaa keessatti barahaadhaan gubachaa jira yeroon kun immoo yeroo ho'ati mukeyyeefiin hin jiru nyaanni hin jiru bishaan hin jiru dallaala Itoophiyaa imimmaan haadha iyyeessaa kan hojii keessiifaa kennu keessattuu yeroo kana shamarran keenya gara Saa'udii ergaa jirtan jechuudha. Har'aaf isinitti fakkaate malee boru dhala keessanitti akka irshoo baxabbattan dhala keessaniif waa akkasiin qopheessitan hin dagatina. Obboleeyyan koo kan boqate Waaqayyo nafsee isaanii amaaru warra jirtan immoo mootummaan raas birbannaan isin argattan hin jiru Waaqni jabaadha Waaqni isiniif haa birmatu. Waaqayyoon isiniif haa birmatu sinaa qaqqabu sinaa daawwatu Waaqayyo. Nan callisas mee jedheen callisuu dadhabe. Nan isa akkuma warra kaanii dhiisetuma qoosaa biraa qoosaa jennaan nan dadhabe dhugaa rabbiiti. Nan ciisa malee rafu. Namni nuti miidiyaa kanarraa qabnu jechuudha. Namni beekamaan tokko muwee bichaadha. Muwee bichaadha kan ijoollee mana madaamitti dubbachuu danda'u. Rakkoo ijoollee shamara biyya hambaa keessatti irratti geggeeffamu keessaa nuti kan qabnu muwee bichaadha. Qoy muwee ilaalcha gaarii illee hin qabnu ko. Uma wanti gooneef hin jiru baraa muweedha. Namni iyyuu ilaalcha gaarii isaaf hin qabu. Isa bichaadha kan dhukkubu bakka waa'een ijoollee biyya hambaa kana keessa jechuudha. Inni kaan bakka yeroo hirdaata bichaadha. Itoophiyaa keessas jiraadha. Iddoo feetan jiraadha. Yeroo rakkoo keessanii bichaadha. Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, Pheenxees ta'e nin galchu garu. Yeroo rakkoo keessanii bichaadha kan miidiyaa irra baatan hirdaata ijoollee biyya irra barbaadan. Yeroo isaan rakkatan ijoollee koo yeroo isin rakkatan yeroo isin faaruu eebbisiiftan yeroo isin waan gaarii godhattan yeroo cidhaa yeroo maali rakkoo keessan irratti yeroo isin irdaataa gaafattan dhuftanii hirmaattudha koo ijoolleen har'a biyya Saawudii keessatti bismillaahi jedhamtee qalamaa jirtu jechuudha. Marziin itti kenname joonjessanii akka isheen yookiin biyya biraa deemtee dalagachuu hin dandeenyu jechuu hin dandeenye kasaan gochaa jiran ijoollee biyya rabaate koo ishee yeroo isin rakkattan dhuftee isin gargaartu koo nan callisa jennaan nan callisuu dadhabee bara. Riiban dhabe karaa kamirraa fa. Saadik damee afur imooniin bilbilama. Karaa kamirraa fa. WhatsAppidhaan sagaleen jira karaa kamirraa fa. Miseenjariidhaan miseejiin jira karaa kamirraa fa. Kan qalamaa jiru ko ijoollee biyya rabaati. Bakka yeroo irdaataa bichaadha. Ijoolleen biyya rabaa kanii barbaadamtu. Yeroo ishiin rakkatte namni ba'ee sagalee ta'uuf hin jiru. Itoophiyaa keessa soo jiraattan namni ba'ee sagalee ta'uuf hin jiru. Ijoollee biyya rabaa kan isin barbaadanu yeroo ishiin fayyaa qabdu bichaadha. Ganzaba ishee qofaadha. Isheen hin barbaachistu. Isheen hin barbaachistu. Qoy maatiin hin jiru. Maatiin ijoollee biyya rabaatti ergate hin jiru biyya keessa. Maatiin ijoollee isaa biyya rabaatti ergate Itoophiyaa keessa hin jiru. Waan gochuu hoo dadhabe ijoollee isaanii silkii qabu miti. Bahanii mangistiidhaan maaloo ijoollee teenya. Inni erguudhaa yaadu hoo. Inni biyya rabaatti erguu yaadu hoo. Ijoolleen biyya Saawudii deemaa jiruuf qophiirra jiranu. Isin bakka ergataniif birrii bichaadha kan isin eegdan. Maali yoo inni asirra taa'ee uummanni kun jechuudha. Maali ortodoksiin ba'ee yoo ijoollee biyya rabaatti sagalee ta'ee isaanii miti kan beeta kiristaanii ijaara. Warra abbaa fannoo yoo taatanii, barsiisota soo taatanii, daaqonoota soo taatanii, ijoollee biyya arabaa keessatti qalamaa jirtu yoo baatanii sagalee taatan maal taatu? Yeroo rakkoo keessan qofaadha. Pheenxee soo taatan yeroo baatanii lallabdanu obboleessa keessa si biraa rakkatuuf baate yoo sagalee taate hoo irdaataa bichaadhaa fi kan isin barbaadan ijoollee biyya arabaa. Irdaataa qofaa fi kan isin barbaadanii kan biyya biraa torbee tokko miti guyyaa tokko keessa rakkoo san irratti dhufee furmaata laata. Kan Itoophiyaa garuu hoo daangaa darbee bara daangaa darbee ijoolleen biyya Saawudii keessa jiran immoo zeegaa biyya biraa biyya shanii fi koo gitan taani sanyiin akka Itoophiyaa koo baay'atee biyya hambaa keessatti rakkataa jiru hin jiruumi. Bakka shamarri biyya arabaa ammuma ishiin fayyaa qabdutti ammuma ishiin ganzaba qabdu bichatti kan isinii barbaaddan. Uummanni miidiyaa kanarra jiru mubee bichaadhaa qoy. Mubee bichaadhaa qoy kan shamara biyya arabaatiif quuqamu mubaarik bichaata sirra jira qoy. Inni kaan ajandaa biraa qabatee taa'ee TikTok irraa qoosa.
makiinaa biraa qabatee taa'ee TikTok irraa qoosa. Bakka osoo ammoo namni tokko rakkate jedhanii osoo namni tokko jajaamee jedhanii osoo namni tokko cabee jedhanii ko ijoolleen biyya alaa keessa jirtan adaraa keessa jedhanii hirdaataaf kan dursa dhaabbata warra hamma ta'anii qoosanii dhaabara. Warra hamma taa'ee yeroo geemii yeroo maalii kan gargaarsa namarraa barbaadu garuu har'a tokko bahee sagalee ta'an jiru. Bakka kan isin nu barbaada yeroo fayyaa qaban bichaadha. Shabara biyya rabaatii inni biyya keessa jiru sagalee ta'uu hin danda'u. Waan biraa ko nu godhan jenne miidiyaan tokkicha ta'ee sagaleen tokko ta'ee ijoolleen biyya Arabaa Saawudii jiran furmaata akka argatan isaan biyya Arabaan akka biyya Rambaan hundi afaan tokko ta'ee yoo sagalee ta'e furmaata argachuu dandeessi ijoolleen keenya. Kan qalamaa jiru ko ilmoo namaati bara. Oolaa miti yookiin sangaa miti kan qalamaa jiru ijoolleen keenya biyya Arabaa keessatti. Maaf sagaleen taataana. Maaf sagaleen taataana. Shamarri biyya Arabaa bakka yeroo rakkoo keessanii bichaadha. Yeroo እርዳታ bichaadha. እርዳታ ሚሊዮን tokko gaafatamtanii. ለችግራችሁ ብቻ ነው እንዴ አረብ ሀገር ያለችው ሴት የምትፈለገው? ኤኬሌ ተቸገረ 2 ሚሊዮን ተጠየቀ። ኤኬሌ ተቸገረ ይሄ 3 ሚሊዮን ተጠየቀ። እነሱ ሲቸገሩስ እነሱ እኮ ብር አይደለም እርዱን ያሉት ነፍሳችን አውጡልን እያሉ እኮ ነው። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እያሉ እየታረዱ ያሉት እኛ ልጆች እኮ ብር እኮ እየጠየቁ አይደለም ከዚህ ቤት አስወጡን ነው። ለምንድን ነው ዝም ያላችሁት? እዚህ ሚዲያ ላይ ያለው ሙባረክ ብቻ ነው እንዴ? እዚህ ፈመስ ሆኖ እዚህ ሚዲያ ላይ ያለው ሙባረክ ብቻ ነው እንዴ? ለሙባረክ እንኳን ደና እይታ የለውም ሰው እግዚአብሔርን በጥሩ እንትን እንኳን የሚያየው ሰው የለም። እሱ ምስኪን ነው። እግዚአብሔርን እንደ ሙባረክ አይቻላቅም እዚህ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ምንም ሰተን አይደለም ሙባረክ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። እንደዚህ ሰው እንደው በስነ ስርዓቱ እንኳን ክብር እንኳን የሚሰጥ ሰው የለም። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ሙባረክ ብቻ ነው እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ ሌላ ህዝብ የለም። ሌላ ህዝብ የለም ወይ? አረብ ሀገር ያለችው ሴቶች ማለት ነው ለእርዳታ ብቻ ነው የምትፈልጉት? ስትቸገሩ ብቻ እንዲረዷቸው ነው የምትፈልጉት? እነሱ ሲቸገሩ አትደርሱላቸው? እነሱ እኮ ኑ አውጡን እንደቻለ ድምጽ ሆኖልን ፍትህ ይሰጠን ያሉት ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉት እየታረዱ ያሉት የኛ ልጆች ናቸው። ብስሚላህ ተብሎ እየታረዱ ያሉት የኛ ልጆች ናቸው። መርዝ እየተሰጣቸው እያሳበዱት ያሉ የኛ ልጆች ናቸው። እዚህ ላይ ያለ ታዲያ ሙባረክ ብቻ ነው? እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ ሙባረክ ብቻ ነው? ሌላ ሲቸገር ብቻ ነው እንዴ ወጥተው ድምጽ የሚሆነው? ሌላ ሽፎኑን የሚያስተዋውቀው ሌላ አበሻ ቀምሱን የሚያስተዋውቀው ወጥቶ ለአረብ ሀገር ያለች ሴት ድምጽ መሆን አይችልም? የሮ ፈተ ጉርጉርታን የሮም ኤሻውን ደ ጉርጉርታን ብቻ ዳከ ማስተዋወቃው ጀተን ባተኒ ጆለ ቢያረባት ሰገሌን ታታኒ እሸርማ ቢያረባ ከሰ ጅርቱ ሸርም ጎለ መዳሚ ከሰ ጅርቱ እኮ ከንባዬ ፈተ ሰነራቤቱ ምዴ ጋፈ ሸረከተ ሞ ባተኒ ሰገሌን ታታኒ ኮታቲ መናከና ዱባሳን ጀነ እኮ ሰገሌኑ ታ መንግስት ኢንፎርማታኑ ፈላቱ ጀደን ማስጨልስተን ቆይ ማሊ ያደን ነሙ ማሊ ሲንትን አጋሙ እሲን ነማሚቲ ነመራን አለኔ አከሚ ረፍተኒ ቡልተኒ አኒ ምዴና ያቹ ደደቢ አከሚ ረፍቱን ጀሪያን ስልክ ከሰነረቱን ቱስኒ ቢልቢሉ እንቱራ ኮዝን ቢልሙ አንማ ብቻ አትመጡ አኖ ኡነደቤ መሌ አኖ አኩመ ሳኒ መሌ መዳሚ ከሰ ጅራ መሌ ሞ ዱጋ ዋቀዩቲ ኦቶን ተንቀሳቀሱ ደንደየሞ ሉቡቲ ያርሳ ጎዴ ጆሌ ቢያ አረባ ከና ቢያንስ ነማ ኤዱ ባሱ ደደቤ ነማ ተኮ ለማ ባሰ ጆሌ ሲቃይ ከሰ ጅራ ማሊ አከለ ጭካኔ ወለረት ማፍሰገሌን ታተን ባተኒ አኒ ጪሰ ደቤኮ ኢሞኒ ረፍቲ ደቤኮ ኢሞኒ ረፍቲ ደቤን ካምቦ ጅራ ካምበርበርቲ ቆሎለ ፈሽን ቲቤት ከሰ ጅሩ ጅራ ኤሰ ደቅኖሽ እሸን ካም ቢያራ ባውፊያት እሸን ካም ቢያራ ባውፊያት ኤሰ ደቅኖሽ ኢጆሌ ማቲኒ ያዱ እንደንደው ijoolleen teenya yaaduu dandeessu yeroo nuti dubbannu fiilmiitti fakkaata diraamaatti fakkaata kan nuti keessa jiru diraamaa isinitti fakkaatan ijoolleen Itoophiyaa jedhan bannaataችሁ diraamaa miti kan hojjetaa jirru ijoollee keenya qalamaa irraa biyya keessa nurraan bayina du'a yoo barbaadan achumatti du'a maatiin keessan isin awwaallatanii as dhuftanii qalamtanii asitti du'utti manaa achumatti duutanii maatiin keessan rakkatanii silaa asitti dhuftanii tuma duutu waan ta'eef achumatti du'aati idri anyatani sasini wayya malif yosi rakata namni bay sagale sini ta unju ndu kan isin barbaro yosi fayya kabdan bichala